Kaleessam dhugaadhaa'ii naqamtee bultanii dhugaadhaa'ii naqamteen nagaadhaa'ii nuun jedhu. Kana caalaa cabuun jira. Nagaan naqamtee keessa jiru, jaalalli naqamtee keessa jiru, miirri obbolummaan naqamtee keessa jiru Wallagga darbee Itoophiyaa guutuuf hin ga'u. Uummata naa dhufu naa nyaadhu jedhee dhaabbatee nama gurshu kanaan akka uummata nama cabsu nama dhiibuutti fakkeessee dubbachuun sirrii waan hin taaneef hundaa ol namni Wallaggaaf quuqamu, namni Oromiyaaf quuqamu, quuqamni isaa ifuu mul'achuu kan qabu hojiidhaan waan ta'eef hojii haa jalqabnu, kanaaf hidnu, haaraa jalqabnu, carraa baay'ee qabna, hojii baay'ee hojjechuu dandeenya. Isa gochuudhaan Wallagga Itoophiyaa guutuuf gahuu dandeessu, hammachuu dandeessu, barattoota beektota baay'ee of keessaa baasuu kan dandeessu gochuu akka dandeenyuuf waliin akka dhaabbannu amaanaa isin jechuun barbaada.